asiif achi fiiguun kana fidaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 6tti maatii koo bira baadiyyaatti baradhe. Baadiyyaatii gara magaalaatti deemsa za'a 2 walakkaa ganama lafa barii kaaneeti barnoota barachaa turre. Hagam dubartiif deemsi kuni ulfaatus haa ta'uutii garuu maatii koo keessaa jabaadheen haga kutaa 6tti baradheera. Maatiin koo ijoollee 12 qabu. 11ffaa irratti kan dhalatu anadha. Sanuu akka nama fayyaatti ton taane akka dhukkubsattuu fayyaan qabneetti ilaalama. Sababiin maatiin koo kanatti na ilaalaniif immoo yeroon ani dhaladhu sammuun yookiin immoo buqqeen mataa kiyyaa 2 fakkaatanaan jedhu. Tokko bishaaniin kan guutame, tokko immoo sammuma fayyaa ijji funyaan irra jirudha. Yaalli ammayyaallee hagas maratti naannoo sana waan nan turreef manuma yaalaa aadaatti beekaan tokko sammuu kan fakkaatu sana kan lammataa waraanee bishaan keessaa dhangalaasee gogaarraa kutee akka hodhe natti himamaam. Kanaaf yeroon of bareerraatii kaasee al takka takka fayyaama lafaan na maree lafatti na dabalee of na wallaalchisaa. Akka naannoo keenyaatti dhukkuba gaggabsoo kan jedhamu sana jechuudha. Gaafan baay'een aaru yookiin immoo baay'een reebamu yookiin immoo baay'een gammadu dhukkubni kun natti ka'a. Torbeetti si'a takkaa yookiin immoo 2 otoo natti hin ka'in hafeen beeku. Kanaaf mana barnootaallee barii yeroon deemu ijoollee naannoo barbaaddadheen isaan waliinin imala malee qofaa kiyya mana barnootaa hin deemu. Mana barnootaatii yeroon deebi'ullee akkanuma dirqama ijoollee faanaan galaam. Kana ta'uu baannaan daandiitti dhukkubni kuni natti dhufee jennaan otoo of hin bariin bineensi achitti na nyaachuu danda'a. Haga namni na bira dhufee gara manaatti na fidutti yookiin immoo kabriita afaan koo keessatti aarsutti gaggabsoo sana keessaa dammaquu hin danda'u. Kanaan maatiin kiyya ijoollummaa kootii kaasee jechan taanee maraatuudha isheen kan jedhu naaf kennaniiru. Ni fayyita jabaadhu naan jechurra bu'aan qabdu maraatuudha jecha jedhu natti fayyadamu. Mana keessa hojjedhu kan naan jedhan nan hojjedha. Nyaatas seeraan nan nyaadha. Barnoota koottillee barattuu baadiyyaa marmaareen hin baradhu ta'us homaan jedhu. Ta'us garuu ilaalcha maatiin kiyya naaf qaban akka obboloota kootti baay'ee gadi bu'aadha. Obboloonni koo warri durbaa waggaa 14 waggaa 15tti gaa'ila barnoota addaan kutanii kutaa 2 kutaa 3 keessaa heerumanii. Obboloonni koo warri dhiiraallee akkanuma 18 darbinaan fuudha kan turu qe'ee keenya hin jiru. Kanaan otuma jennu quxisuu koo irratti kan dhalatte obboleettii koo durbaadhaatii isheenis heerumte. Isheen heerumtee waggaa 2 booda maatiin kiyyaa hundaafuu siitiin dhukkuba kee otoo beekanii namni si fuudhu hin jiru jaarsuma tokkotti si kennina naan jedhanii. Lakki nan baradha jedhus barattee eessa gahuu fi eenyutu baratee obboloota kee keessaa eessa gahee waanuma achi ooluu jaallattaniif mana barnootaatti sin ergina malee barattanii bu'aanuuf fiddi mitii jechuun maatiin koo barnoota na dhaabsisanii. Barnoota kutaa 1 hanga kutaa 6 kan hin gahe seeraan baradheen hordofeen waggaadhaa waggaatti waggaa 6 keessatti xumureen miti. Yoo xiqqaate waggaa 11 ol haga kutaa 6tti baradheera. Bara kana yoon baradhe bara dhufummoo nama biraatu mana keenyaa barata. Bifa kanaanidha haalli barachuu maatii keenyaa. Kanaaf ijoollee baadiyyaallee waan na taaneef umrii barnoonni darbe irratti mana barnootaa gallee sanummoo bara tokko barachaa bara tokko dhiisaadha. Kutaa hedduutti otoo hin ce'iin umriin shamarrummaa yookiin immoo dardarrummaa gahee obboloonni kiyyas fuudha heerumatti kan galanii. Ani garuu heerumuudhaaf fedhiin qabun ture. Maatiin kiyya jaarsa ganda keenyaa haati manaan irraa boqottee ijoolleen fuutee heerumtee mana dhadhaabbatte balbalaarree fagaatee bakka dheeraa deemuu kan hin dandeenyetti jaarsaan fuudhii buna siif danfisti jechuun itti na kennanii. Jaarsi qabeenya qabaatus umuriin keenya garuu gonkumaa waliin gitu. Ijoolleemti isaallee hangafoota koo ilmaan isaaniiyyuu qixxee koo manguddoo gahanidha.
akaakayyuu nama naa ta'utti haatiif abbaan koo na heerumsiisanii. Ani jaarsan jaalladhu, maatiin kiyya garuu mana sanatti waan na galchaniif jiraachuun kiyya dirqama yoo ta'e akkattiin jiraadhu natu beeka jedheen jaarsi natti bu'uuf yookiin immoo na tuquuf yeroo jedhu ofirraan darbadha. Ofirraa darbadheen ji'a tokkos torbee lamas dhukkubsatee na harkatti du'ee ooleera. Kanuma toon jedhu mana isaa jiraachuu jalqabee baatii sadaffaa irratti halangaa farda itti garafaniin jaarsi kun yoo didde kanatu gadi si qabanaan jedhee halangaa isaa qabatee gara sireetti na darbatus haa ta'uutii garuu bakkuma inni dhufee narra ciisetti morma isaa qabeen halangaama inni anaaf qopheesseen garafeen udaa ansaa nyaachiseen innis iyyee ollaan darmatee fuula keessa nan rukuteera fakkaata. Dhiigni afaaniif funyaaniin yeroo yaa'u ollaan naannoo sanaa akkam manguddoo reebdanaan jechuun buufata poolisii na geessanii. Jaarsi kunis na himatee na ajjeesuuf kaate naan jechisiise. Ragaas namoota dhiiga isaa argan narratti baasisiise. Haadha manaa koodha na waliin hin ciistu har'ammoo na ajjeesuuf kaate jedhee na himate. Kan nama ajaa'ibu haatiif abbaan koo maal taate jedhanii mana adabaatti dhufanii nan gaafanne. Dubartii ta'een waggaa tokkoo fi baatii 2 hidhameen gadhiifame. Yeroon gadhiifamu hundaafuu gara jaarsa kanaatti hin deebi'u. Warri kiyya immoo dhufanii illee na hin gaafanne. Magaaluma kanatti akka fedhen ta'a malee ittiin deebi'u jedheen mana adabaatii baheen mana namaa galeen hojjechuu jalqabe. Baatii tokkoof wayii mana namaa hojjedheen dhukkubni kun mana adabaa keessatti guyyaa tokkollee natti ka'ee hin beekne natti ka'ee na gamsiise. Kanaan warri na hojjechiifatan dhukkuba keen naanee nama walitti qabnamoo hojii keenya nuuf hojjettaa nuuf hin taatuu hodhu maallaqa kee nurraa deemnaan jedhanii. Tole jedheen maallaqa sannaaf kennan fudheen gara magaalaa guddoo yookiin immoo godina aanaa keenyaatti deemeen ammas hojii barbaaddadheen mana namaa galeen hojjechuu jalqabe. Yeroon mana namaa galu kana umriin koo tilmaamaan naannoo 22 ta'a. Manan ani gale immoo ijoollee dargaggootaa kutaa 11 fi kutaa 12 qabu. Yeroon ani ijoollee isaanii waliin haasa'u haati manaan dubartiin kun ijoollee koo baala geessiti naan jettee guyyaa guyyaadhaan natti eeggamti. Baay'een aaraa. Gonkumaa ijoolleewwan kanaan ija akkasiin ilaaleen hin beeku. Yeroo boqonnaa koo kubbaa harkaa, kubbaa miilaa waliin taphannaa. Baadiyyaa mucaa baadiyyaatiin dhufte ta'us simboo dubartiin tokko qabdu garuu nan qaba. Bifa kanaan otoo hin jiruu guyyaa tokko ilmi ishee kutaa 12ffaa baratu otuu mana keessa waliin taphachaa jirru harka isaa anarra kaawwate. Haati manaan nu argite. Edaasin harkayyuu walirra kaawwachuurra naaf geessaniitti yoo jettee bariinaan mana kanatti si arguun barbaadu uffata kee fudhuu narraa deeminaan jettee maallaqan baatii 4 hojjedhellee na dhowwattee na gaggeessite. Firan qabu aanteen qabu daandiirra boohaa peestaala kurtuu qabadheen otoon deemuu aariidha boo'ichadha. Dhukkubni koo natti ka'ee daandii walakkaa irratti lafaan namaree nan kufee. Namoonni naannoo sana jiran dhufanii gara mana yaalaa naannoo sana jiruu na geessanii. Kanaan yaalli na yaalchisaa jiruu fi dargaggoota sana keessaa tokko eessa deemta eessaa dhufta hattuun illee uffata kee fudhattee ooltee mana maaliif hin kaawwanne yeroo naan jedhan wantan ta'e achumatti isaanitti himee. Gaafa dhaaru gaafan boo'u yookiin immoo gaafan baay'ee gammadu dhukkubni kun akkanatti ka'u yeroon itti himu namichi na yaale amma eessa deemtaree peestaalii kana qabattee yeroo naan jedhu mana namaan galuun barbaaddadhaa mana faddaalaa deemeenii jedheen isatti himee. Kanaan warreen na qabanii deemanii keessaa hanga hojii argattutti na bira buufattaa jechuun na fudhatee mana isaatti galee. Mana yaalaatti maallaqas natti baasee ture. Kanaan wanta nyaadhus wanta dhugus manatti naa fidee galgalammoo na gudeedee. Silaas bakkan deemu hin qabu mitire manuma isaa isa waliin jiraachuun jalqabee. Gaa'ela dhugaa akkanaaf godhus natti himee. Haadha manaaf abbaa manaa waliin taanee waliin jiraachuu eegallee. Abbaan manaan kiyya kun hojii ijaarsaa yookiin immoo konistiraakshanii gamoowwan garaagaraa hojjeta. Hojii humnaan jechuudha. Ofii barnoota kutaa 8tti addaan kutee magaala dhufee hojii kana bareeda. Kana duras gaa'ela dhaabbatee ture. Haa ta'uutii garuu maallaqa qabu walitti qabee gara biyya ambaatti ishee ergannaan achi geessee bilbila tokkollee akkan bilbillee fi nattaasa'ee anaafillee isa waliin jiraachuu ergan jalqabee
of maddiitti hojii kan humnaa kan ijaarsaa na barsiisee isa waliin oolaa. Anis guyyuudhaan wantan argadhu walitti qabadheen jireenya gaarii godhannee waliin jiraachuu eegallee. Harka caalu abbaa manaa koo waliin in oolaa. Waliin bulla bakka hojiillee yeroo baay'ee waliin dabarsinaa. Hojii gaafa argatu dursee anaaf kennaa. Akka kiyyatti waa'ee jireenya isaa hunduma isaa guutuutti nan beekaa. Nyaatas dhugaatii keenyas yeroo baay'ee dadhabnee waan oolluuf bakkuma hojii sanaatii godhannaa. Galgala qofa yoo humna qabaadhe nan hojjedha. Ganama immoo sa'aatimti manaa baanuyyuu barii sa'a 12 dura waan na ta'eef nyaata hojjechuuf hin mijatu. Kanaan waggaa tokkoof wayii erga waliin jiraannee booda daa'imni garaatti na hafee. Abbaan manaan kiyyas natti gammadee mana gaarii nuuf kireessee meeshaawwan garaagaraas bitee mana bareedaatti daa'ima koo jalqabaan dahee. Kana qofaa miti daa'imni akkana jireenya namaa tasgabbeessiti taanaan nuuf dabalinaan jedhee daa'ima lammataa godhadheen ijoollee dhiiraa 2 abbaa manaa koof nan daheefi haga kanaattillee jireenyi keenyi gaarii bareedaadha. Cabi gogiin nu gidduu hin jiru. Dhukkubni kiyya yeroo garaagaraatti ka'ee na rakkisus da'umsa ijoollee koo booddee narraa dhaabbatee nagaa nan argadhe. Ijoolleen koos babbareedoo mimmiidhagoo kan na tasgabbeessan nagaa kan naaf kennan amala kan qaban naaf ta'anii. Anis abbaan manaan koos mana keenyatti jireenya keenyatti baay'ee gammadaa dhufne. Kana qofaa miti abbaan manaan koo maallaqa hedduu argachuu jalqabe. Maallaqa kana walitti qabees lafa nuuf bitee baay'een gammadee. Kana qofaa miti hojii harkaa ofii hojjetee kan meeshaa qofa bitee mana bulokkeettiidhaan abbaa kutaa 4 lafa sanatti nuuf ijaare. Kanattis baay'ee gammannee. Kanaan otoo jirru gaa'ilaan waggaa 5 waliin fidne. Waggaa 5 erga waliin xumurree booda garuu haalonni akka duraatti deemuu dhaabanii. Mucayyoon tokko biyya hambaa waggaa 8 turte abbaa manaa koo irratti himata bantee. Qabeenya koo isatti ergaan ture inni garuu gaa'ela gara biraa dhaabbateera. Qabeenyi kiyya 1-2 akkanaaf deebi'u nan barbaada himata jedhamu ture. Eenyu isheen jedheen yeroon gaafadhu haadha manaasaa kan duraatii. Wal dhiisneerra erga biyya hambaatti maltee takkaafuu naaf bilbilteen beektu naan jette mitii yeroon jedhuuni akkuman si waliin jiraachuu jalqabeetti waggaa 3 booddee ifa mana gaafattee walitti deebinee sittis isheettis maal jedheen himaa. Siinis jaalladheera isheedhaanis nan jaalladha darbe immoo daa'imnis uumameera maal jedheen dubattin deebi'aa jedheenaaf deebisee. Anaafis ta'e ijoollee koof gadda guddaa ture. Anis itti fufeen dhuguma maallaqa kan ishee nyaattee taaree jedheen yeroon gaafadhu lafti kan ittiin bitame maallaqa isheetiini. Mannis kan ittiin ijaarame maallaqa isheetiini. Ani humna malee gahee maallaqaa keessaan qabu. Yoo ilaaltu waan addatti hojiin keenyi lafa bitee mana ijaaruu kan danda'udhaayi jedheenaaf deebisee. Akka kootti humna isaatiin dhama'ee milkaa'ee kanarra kan dhugeessise natti fakkaata ture. Haa ta'utii garuu humna namaanii mucayyoon torbee 2 mana murtee dhaabuun dhumarratti mannis laftis ragaadhaan kan ishee akka ta'e murteessamee fi ragaa maallaqa ergaa turte 1-2 lakkoofsifattee isaaf kan dhafe gatii humna isaa qarshii 30,000 shallaganii fi isheen isaaf akka kennitu inni immoo manaa fi lafa isheef akka kennu murtaa'ee murteen isaanii cufamee. Dafqi namaa dafquma namaati mitiire. Anis eeganni natti mee kan isheeti deebisiifiin jedheeniim. Haa ta'utii garuu dubbiin kanaan hin dhaabbanneem. Haati manaansaa kan jalqabaa anaan hiikuu dhiisiiti. Haadha manaa kee kan lammataa dhiisii na waliin jiraadhu mana keenya keessa waliin jiraannaa. Siin akkan jaalladhu eenyuun hin jaalladhu akkuma ati balleessaa koo duraaf ifa manaaf goote ani immoo balleessaa kee kanaaf ifa masiifin godhaa jettee gaafatteeniim. Abbaa manaa kootti bitaa itti galeem. Riyoonni isaa hundumtuu hanga jedhamutti dhiisii ishee sii deesse haadha ijoollee keessiif wayyaa jedhanii kadhataniiru. Anis gara sana akka hin deemne otoo isa jaallatti ta'ee baatii haga kanaa mana murtiitti akka san deddeebisne jala mureen itti meen kadhadheeraam. Booddee irratti garuu lakki hin ta'u jedhee anaa fi ijoollee koo mana kiraatti nu dhiisee
haadha manaasaa duraa waliin jiraachuu jalqabee. Haa ta'u isheedhaan ana dura barte ijoollee kee fi anaan garuu nu gargaarii. Anoollee haa ta'u hojjedheen iyyuu of nan jajjabeessaa. Garuu maaloo ijoollee kee hin dagatiin. Torbeettis torbee lamattis koottu karameellaa mallee bitiitii. Ani abbaa keessanidha jedhiitii deddeebi'ii jajjabaachaa afaan hiikkachaa jiru jedheen isa kadhadhee. Haa ta'uutii garuu anaafis ijoollee koofis jaalala akka inni qabu isarraa beekamus. Haa ta'uutii garuu haati manaansaa karaa hojiillee karaa kana baatee jennaan anaaf siif ni dhumata jettee daandii gara mana koo geessu isa dhorkitee. Eega kanaa baay'ee aaruun baay'ee gadduun waggaa 5 oliif dagadhee kan hin ture. Dhukkubni koo natti deebi'ee lafaan namaruu kobbaa afaaniif funyaanii yaasuu gaggabuu nan eegalee. Torbeetti bakkan kufetti mana yaalaa na geessu. Hojiin humnaa isa waliin bare ergan dahee booda naaf ta'uu didee hojjechuun dadhabee humnan dhabee. Kanaan mana namaarra deemeen uffata miicaa biddeen tolchaa ijoollee koo guddifachuun eegalee. Haa ta'uutii garuu dhukkuba koo waliin gonkumaa waliin deemuu didee. Kanaan guyyaa tokko akkanuma ijoollee koo qabadheen mana namaa uffata miiceen nyaata isaan naaf kennan ijoollee koof kenneen gara manaatti toon deebi'aa jiru beeluun aariin na gaggabsee daandii walakkaatti na kuffisee. Kanaan ijoolleen koo na bira taa'anii boohuu. Haati keenyi ni gaggabde maaloo ol nu kaasaa mana yaalaatti nu geessaa jechuun namoota kadhatu. Namoonni naannoo sana jiran mana yaalaa jalqaba abbaan manaan kiyya duraa itti na geesse na fuudhanii deemanii. Abbaan yaalaa sun kilinika dhuunfaadha anisiin hin beekuyii jechuun ergan fayyee na gaafate. Anis eeyyeen na beektuu waggaa haga kana dura akkanuma gaggabee dhufeen na yaaltaniittuu yeroon jedhuuni. Dargaggeessi suni siitiin akka fuudhe natti mee ture. Akkam taatanii inni eessa jiraa yeroo naan jedhu kunoo waggaa 5 waliin jiraannee ijoollee 2 narraa godhatee amma immoo dubartii gara biraa fuudhee aarii isaatu dhukkuba koo natti kaasee ijoollee koo waan ittiin hin guddifadhu fira na gargaaru dhabeen dhukkuba kana waliin rakkachaan jiraa jechuun hin deebiseefi. Dhuguma waggaa 5f dhibeen kun si dhiisee tureeyii yeroo naan jedhu eeyyeen jireenya kootti nagaa yeroon ta'u dhukkubni kun narraa dhaabbataa jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti namni kun mee hojii xiqqoo balbaluma kanatti jalqabda bor ganamaan koottuu anis ganama sa'a 2tti dhufaa jechuun na beellamee walirraatii adda baanii. Anis ijoollee koo qabadheen galgalaa'eera gara manaatti hin galee. Ganama bariis eeggadheen gara isaa yeroon deemu namoonni dhukkubsatanii mana yaalaa kana dhufan bunaa fi shayii nama dhiyeessuuf hin qabanii waan akka ciree daabboo fi buna shayii hojjettee asitti akka gurgurattuun barbaadaa nu illee sirraa fayyadamnaa. Bakki kun daandiirra dhawaan na ta'eef maamila argachuu dandeessanaan jedhee. Anis tolee haa ta'uutii garuu maallaqni gatii mana kiraan ittiin kanfalullee hin qabu kanatti jalqabu mitii yeroon jedhuuni. Gatiin mana kiraa kee meeqa jedhee na gaafate. Anis qarshii 300dhaan jedheeni. Baatiidhaan qarshii 300 mana kiraa kanfalaa hodhu kan baatii 3 gatii mana kiraa kee danda'a. Kanaan immoo borii kaasiitii har'a meeshaa bibbitadhuutii boritti jalqabinaan jechuun qarshii 3,000 hojii kan ittiin hin eegalu namni kun naaf kenne. Rabbiin galateeffadheen kan na yaaddessu gatii mana kiraa ofirraa kanfaleen meeshaawwan hojii kanaaf na barbaachisu feermusii, jabanaa, sinii, eelee fi kanneen kana fakkaatan biteen buleen barii ka'een daabboo tolcheen shayee buna manatti danfiseen feermusii 2tti bakka hojii kanaa ijoollee koo waliin fudhee deemee. Ganama za'a 1 walakkaatti achi dhaqeen za'a 4tti waan hin qabadhee deeme nan xumuree. Ammas gara manaatti galeen daakuu biteen za'a booddeef dafee akkanaaf ga'u qixeeffadheen tolcheen za'a 8tti hammuman ganama fuudhee deeme za'a 8ttis fuudheen deeme. Ammas na harkaa dhumee edaa bakki kuni gabaa qabaa'ee jedheen buleen baay'iseen dachaa 3 kanan takkaa hojjedheen fudhadhee deeme. Guyyaa guutuu achi ooleen gurguradhee fixee ofiis ijoolleen koos hin beelofne sanumarraa nyaannee dhugnee quufnee oollee. Kanaan jabaachuun jalqabee nyaata koo qoonqoo koo gatii mana kiraarra darbee maallaqa walitti qabachuu qusachuun eegalee. Ijoollee koorraa uffatan jijjiiree ofiis uffata ofirraan jijjiiree. Namni kun gaarii naaf ta'ee otoo nan kaffalchiisin bilisaan kutaan itti gurguradhu naaf kennee hojjetachuutti hin fufee. Naannoo waggaa 1 hojjedheen qarshii 30,000 wayii walitti qabadheen namuma kanaan maalaa godhuu amma qarshii baay'ifadheeraa maal hojjedhaa
yeroon jedhuuni fedhiin kee maalii jedhee na gaafate. Kanaan innis ani ofii fedhii maaliin qabaa, kaayyoon koo ijoolleen koo akkan beelofne akkan dheebonne hojii koo bal'ifadheen jiraachuudha yeroon jedhuuni biyya hambaa kanoo otoo deemtee yaaddeen beektuu jedhee na gaafate. Kanaan anis yaadee beekaa, haa ta'uutii garuu ijoollee koo garamiin godhaa jedheen deebiseef. Akkanuma akka koo rakkattee ijoollee kan qabdu hojiima akkanaa jalqabsiisee, haa ta'uutii garuu hojii kanatti wallaaltee jennaan qulqulleessituudhaan qacaree baatiidhaan qarshii 1,000 dubartiin kennuu fi mana yaalaasaa keessa kan hojjettu turte. Dubartiin kun as keessa guyyaatti sa'a 3 oliin turtu. Ofiillee ijoollee 2 qabdi. Ijoolleen ishee immoo jajjaboodha. Qarshii xiqqoo laattee fi haga ati deebitutti ijoollee kee yoosiif guddistee hoo nanaas ofsiisaanii anaan immoo na dhageessii baasii guddaas isheetti baaseeraa yeroo naan jedhu dubartii sanas nan beeka waan na ta'eef mee ni gaafannaanii jennee dursee gaafannee. Isheenis hojii dabalataa argadheenii reeyii jettee nuuf deebiste. Kanaan piroosesiin jalqabee hakiimumti kun na gargaaree yeroo gabaabaa keessatti viizaan kiyya naaf dhufee gara biyya hambaatti ijoollee koo dubartii kanatti kenneen imala koon taasisee hojjechuus nan jalqabee. Waggaa tokko guutuu hojjedheen maallaqan argadhe. Baatii tokko wayii keessatti biyya hambaatti nan argadhe. Namoota hedduu waliinis waliin baree. Ijoolleen biyya koo biyya hambaa jiran baatii muraasa booda koottu asii maallaqa gaariillee argachuu dandeessaa, hojjechuun kee erganoollee bahiitii hojjetadhu naan jedhanii na gorsanii. Baatii muraasa hojjedheen baheen hojjetachuu jalqabee. Kana qofaa miti, gaa'elli kiyya yeroo muraasaaf ta'us biyya hambaatti illee takkaa heerumeera. Baruman waggaa tokko deeme keessatti jechuudha. Ijoollee koo nan guddifadha, asiis jireenya koon jiraadha. Kanaan waggaa 4 biyya hambaa keessa ergan jiraadhee booda lafa biteen mana ijaarradheen meeshaa mana keessaallee guuttadheen dhumarratti baajaajii bitadheen gara biyya kootti gara ijoollee kootti hin deebi'ee. Ijoollee koos mana barnootaa galchadheen jireenyi kootti fufee baajaajiin bitadhee namas hedduminaan waan hin beekneef guyyaatti qarshii 200 kan naaf kennu dargaggeessa tokkotti qacareen baatii muraasa hojjechiifadhus, haa ta'uutii garuu dubartii waan hin ta'eef na miidhuu barbaade. Kanaan kuni ijoollee koo kan ittiin hin jiraachisu waan na ta'eef of eeggannoodhaan qabachuun qaba jedheen ofii kiyya deemeen waraqaa sobaa kan kutaa 8 baasifadheen eeyyama konkolaachisuu baafadhee. Kana qofaa miti, hojiin baajaajii kanaa daandiirraan ala keessa wanta nama deemsisuuf ani immoo dubartii waan nan ta'eef kallattii hundaatiin onnee godhadhee deemuu waan hin dandeenyeef gara baankii biyya keenyaa tokkotti goreen ani baajaajiin qabaa, amma otoo naaf gurguramtee qarshii haga kanaa baastii, qarshii kanaan gurgureen maallaqa haga kanaa naaf liqeessituu baajaajii isa ol ka'aa akka taaksiitti tajaajilu bitachuun barbaadaa yeroon jedhuuni mirga keetii bar parsantii muraasa qofa siif liqeessinaa bitachuu dandeessanaan jedhanii. Anis kan hojjete haa ta'utii garuu fayyaa ta'e ilaalchiseen qorachiiseen konkolaataa baajaajirra ol kan jedhu tokko biteen ofii kiyya konkolaachistuu ta'een dubartoota muraasa magaala keenya keessatti hojii akkanaa hojjetani keessaa tokko ta'een hojjechaa jiraachaan jira. Abbaa manaan qabdu akkan jedhamneef dhiira tokko ofitti maxxanseen keessa laphee koo otoon kenniifiin yoo barbaade haa taa'u yoo na jibbe immoo haa deemu kan jedhuun dhiirri fedhe dhufee abbaa manaan qabdu jedhee akka balbala irratti rukunneef waliin jiraachaan jira. Jireenyi koos bareedaadha, rabbiif galanni haa ta'u. Abbaan manaan kiyya mana argee jireenya isaa ijoollee isaa dhiise garuu haati manaansaa dhiira gara biraa irratti fiddee reebsistee harka irratti miidhamee waggaa oliif baay'ee rakkachaa ture. Anillee biyya hambaa yeroon ture takkaa gargaareen amma jireenya abdii kutataa araada keessa jiraachaa jira. Maalis yoo ta'e gaa'ela keessatti kan walitti bu'eef araarri bareedaa gaarii ta'us haa ta'uutii garuu araaramee kan inni itti deeme qabeenya ishee argeeti. Yeroon biyya hambaa jiru otoo ijoollee koof guyyaa tokko dhufee uffata irraa jijjiireera ta'ee silaa har'aanis ittiin araaraman ture. Kufaatiin ni jiru keessaa kaaseen abbaa manaa koo sirrii godheen waliin hin jiraadhan ture. Haa ta'uutii garuu bakka nan hin jirretti illee ijoollee isaaf hin taane. Kanaaf anis gaafa bilbilus ta'e gaafa nagaa na gaafatu akka nama guutuutti godheen isa laalu. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee isiniif dubbiseen hin ka'a.
Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa ulfaadhaa jecha laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee hin dagatinaa. Qophii seenaa barsiisoo gara biraatiin guyyaa borii aga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa.